Appilikeeshinii lama babbareedoon isinii qabadhe hanga dhuma viidiyoo kanatti qalbii fi qaamaan faana turaatii appilikeeshina kana lachuu itti fayyadama. Maal jedha laata appilikeeshiniin kun? Tokko immoo qarshii biyya barbaaddeetiin fuula mobaayila keetii irratti hidhachuu, lammaffaa immoo rahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Akkuma jirtan jaalalaa fi nageenya isin faana jiraatu jecha har'a appilikeeshina lamaan isinitti agarsiisuuf deema. Appilikeeshiniin lamaan kun maalidha jechuun keessaniin oolu. Tokkoffaa irratti qarshii fuula irratti akkamitti hidhannaa. Fakkeenyaaf kunoo an qarshii Itoophiyaa irra hidhadhee jira jechuudha. Isinis qarshii biyya barbaadanii akka barbaadanitti irra hidhachuu dandeessu jechuudha. Mee maal akkamiin ilaala? Jalqabatti appilikeeshina ofirraa akka nama dileet godhuuf irraa godhaa jechuudha. Yeroo qoshashaan akka tasaatiin biizii isin godhe appilikeeshina kamiyyuu istoreejii kana keessa seentaniitiin ofirraa qulqulleessuu ni dandeessu jechuudha. Mee amma gara appilikeeshinichaa deebinu. Appilikeeshiniin akkuma argaa jirtan kana kunoo money lock screen jedha. Shiitana yookiin shiitanaa jechuudha. Kanaafuu mee akkamitti fuula irratti hidhannaa warroonni qalbii takkaan faana bu'aa. Jalqaba irratti egaa inni dhufee grant hin jedhe irratti okee goota. Allow jettaanii sana booda isin dhufa grant hin jedha. Eega kana si dhufee booda jala kanatti kunoo mallattoon oonii jirti. Isa dhumarra jiru jechuudha. Oonii goota allow yoo ta'etiin inni duubatti si deebisaa jechuudha. Sana booda get start akkanatti sii fida. Yeroo inni akkanatti sii fidu kana money welfare yeeffatu tanarra jechuudha. Bakka xiyya isin mul'isu kanarra yeroo takkaaf gacu qaastan. Birrii biyya kamii barbaaddanii isiniin jedha. Birrii biyya kamii barbaadan? Fakkeenyaaf mee Itoophiyaa daa barreessu. Itoophiyaa 200 moo 100 barbaadan an jedhe 200 barbaadaa jennu mee. Haga inni gannaabuuf obsaan eeggadha. Kunoo okee jettaniini sana booda inni akkanatti dhufa. Kunoo amma sanii akkanatti eeggatanii yeroo inni akkanatti isinii fide gara duubaati moo gara duraatiin fuula irra kaachuu barbaaddanii isin jedha. Mee fakkeenyaaf ani isa jalaa kanarratti haa kaayadhu. Isa kanarratti jechuudha. Sana booda maal gootanii mallattoo set welfare bakka jettu tanarratti yeroo takkaaf gachuu qaastanii sana booda nagaa kunoo irratti na dhufee jira. Kunoo laaluu dandeessa. Kunoo na dhufee jira jechuudha. An gara duraatiin barbaada. Qarshii teessan akkana gootanii akka barbaaddanitti fayyadamuu dandeessu. Isinitti ni mul'ataami? Kanaafuu haala kanaan xumurattanii isa lammaffaadha. Appilikeeshiniin lammaffaan maalidha jechuun keessaniin oolu. Appilikeeshiniin lammaffaan qafoo isin jalaa guute mee fakkii kunoo speaker cleaner bakka jedhu yeroo pilaastoora yookiin yuutuubii jalaa gabbuufattan akkanatti isinii dhufa. Haala salphaa ta'een mobaayila keessan bishaan seenee keessaa balleessuu dandeessu jechuudha. Eeganni akkanatti isinii dhufee booda mallattoo tanarra tuquudhaan ofirraa eeggattan haganni keessaa balleessuutti jechuudha. Kunoo parsantii 100 guutan raayitii kennaa eeggadhaa obsaan. Obsaan nuuf eeggadhaa isiniin jedha. Kunoo xumuree jira jechuudha. Akkanatti yeroo inni isin xumuree yes gootaniitiin mobaayila keessan keessa deemtanii ilaaluu dandeessan jechuudha. Haala ajaa'ibaa ta'een akkasuma haga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. warroonni rabbiin isin laaffise YouTube kiyya bira deemtaniitiin subscribe, like, share, comment gochuun dagatina. Mee
YouTube kiyya yeroo TikTok koo seentan kunoo mallattoo profaayilaa jala ni jira jechuudha. Isii gurraatti tana yeroo takka hojjechuu kaastanii sana booda kallattiin gara YouTube kiyyaa isin geessa. Subscribe gochuun dagatinaa. Akka nu jajjabeessitan abdii guddaan qaba. Kanaan dura immoo waan akka walaloo fi viidiyoolee reakshinii hojjetaan ture. Kanaaf hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf